sana booddee qonna barbaade. Kan itti goonee booddee maal goona? Ooyilatti goona. Oke, amma akkuma argitan kana kun daafaa jira. Yeroo waliin dhoofne booda shunkurtii fi qullubbii duratti itti goona. Qullubbii booddee irrallee itti galchuu dandeenya. Shunkurtii beekaa akkana akkasii maaliif inni adda babahaa as keessa isheen adda babahaa barbaade akkana akkasii. Booddee irra maal goona kun qullubbii duratti san itti goona. Booda irra qullubbii wanti itti godheef amma qullubbii fa'ichi kana booddee irra itti godhee daakuu isaa jalqabaan itti godhee jiru. Fooliin isaa ajaa'ibaa ta'a jechuudha ibsii kana. Shunkurtiin immoo akkana yeroo keessa oolonnaa jedhu baay'ee bareeda. Foon daakamaa waan ta'eef maaliif shunkurtii akkana godhu jechuu hin dandeessu. Garuu halluun isaa yoo ilaaltan baay'ee bareeda. Sanis barbaadeef immoo shunkurtii yeroo hedduu kanuma fayyadamaa waan ta'eef kana hunda eega itti buusanii eegaa akkana ta'e booddee maal gochuuf bishaan xiqqeessanii bishaan ho'aa maaliif xiqqoo yeeguu jiidhe nama tola buddeennis yoo nyaatan mooree gogoogillee namatti hin tolu. Goona itti bishaan xiqqeessanii bishaan ho'aa booddee. Kun amma maal ta'eera ga'ee jira jechuun dhumara maal goona aariyaa. Aariyaatti goona isa baala sigaa maxxabashaa jedhisan itti takkatti itti goona. Aaraan ibidda keessa yoo seenu nama ofaa beektu. Dhandhamni isaa waliin laalla. Okey, kun buddeena qopheessee jira. Amma xibsiin as jira. Yoo barbaachisaa ta'e buddeen kan itti dabalanna. Amma xibsii keenya akkasumas kun maal goona kun argitan. Itti gootanii fiddanii asii. Gaazexaa dhiqee qopheesseera garuu waan hin seenaa. Idees akkasii qopheessinee booddee mixmixaan qaba. Mixaa keenya dhiqeessinee dagalee lamaanitti akkuma baay'inni namaatiin garuu ani waan jaalladhuu fi eegatti goone buddeena keenya hanga achi geessinu maal goona akka hin qorrine finnee gubbaarraa gochuu hin dandeenya jechuudha. Garuu waan ammoo maal gochuu qaba dirqama teestii isaa sanii himuuf bismillah asirraa fudhadhee maashaallah tibsii ajaa'ibaati. Tibsii itti nafini buddeeni kee duuba waan ija qabu fakkaataa garuu akkanuma eeleen biyya kana buddeena akkana bareedu. Tibsii kana nyaattaniillee biraan kaatan hojjetadhaa mana keessanii nyaadhaa ittiin bohaaraa yaada keessan barreessaa laayik sheer sabskiraayib gochuun jajjabeessaa hanga waan biraatti waliin deebinutti assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.